poostii daawwitii mokonnan. Biyyi lafaa kan keenya miti manni keenya waaqarra. Poostii nama kiraa manaa kaffaluu dadhabee. Asheetaa bareede biran darban poostii warra diyaasporaa. Bari'uuf yoo ka'u dukkanittuu hammaata. Poostii hojjettoota waajjira ibsaa. Qoraan fixus bilchaateera. Poostii nama digirii tokko waggaa 8 fixe. Bifa ishee miti oromummaa ishee jaalladhe. Poostii dargaggeessa dubartii qabeenya qabdu fuudhee. Wal beekna. Mucaan dhumaa kun dhugaa qaba. Qaala'insi jireenya kanaan maaliin fuudhee eenyuun fuudhee jiraachisa ree? Ani mataan kootuu abbaan Turungoo obbo Masgabuun bulchaa ganda keenyaa miti ta'e. Utuu Turungoon hooggantuu himaataa ganda keenyaa miti taate dandee waan jedhu sitti fakkaata. Kunoo baran ammoo uffata suuqiidhaa binnee uffachuu dadhabnee gabaa salphaa ishee deemee bitaa jira. Garuu maal fayyada uffanni achi bitamu tokkoon isaallee namatti namaaf hin ta'u. Yookaan ni bal'ata yookaan ni dhiphata. Yookaan ni dheerata yookaan ni gabaabbata. Turungoon hojjaa fi furdina ishee sanatti mudhii ol keelloo mudhii gad diimaa uffattee yoo dhaabattu ambassaa baasee itti fakkaatti. Haati manaa Turungoo Masgabuu uffata saalbaajii baay'ee uffachuu ishee irraa kan ka'e utuu wajjin deemnu gaafa warra dambas kabbaarii argitu ni baqatti. Kan isheen naaf bittu immoo yookaan ni dhiphata yookaan ni bal'ata. Bijaamaa isheen ispoortii naaf bitte gaafa uffadhu suufii abbaa bashuu uffatee dammeetoo daabeetoo jiru fakkaata. Kumxaa tokko naaf bittee ganama ganamatti fiigi jettee naa kennite. Gaafa uffachuuf jedhu sarbaa kootti galuu dinnaan ofii ishee harkistee mudhiirraa naaf geesse. Kunoo garuu erga seenee ba'uu waan dideef torbee lammaffaan uffachaa jira. Baasee ni daala jettumsin. Kofoo kiyya baasee gaafan ispoortii ittiin hojjedhu silaa karaa fuulduraa garmalee natti maxxanee waan biraa waan agarsiisuuf gaafa shamarran natti dhufan nan sodaadha. Ani immoo erga dubartiin Ijipti sun Kaayirootti abbaa manaa ishee irraa waan sana murtee jalqabee shamarran biraa miti haadha manaa Turungoo Masgabuu amanee dhiiseera. Ija tokkoon ofirratti eeggachaa bula. Obboleessa koo gumur gooteen irraa murtee jijjiiramichaa barbaadamee ta'uu naan jettee sarfite. Turungoon hooggantuu himaataa ganda keenyaati. Garuu oduu uumuu malee hojii uumuu beektu. Mana keessattis waan isheen hojjettu jiru. Halkanii guyyaa feesbuukii yaaddee teessi. Na wajjin erga siree yaaddee turteetti. Turungoo Masgabuu feesbuukii baay'ee fayyadamuu ishee irraa kan ka'e gaafa mana keessa waan ajajjullee jechoon ishee hundi kan feesbuukii wajjin walitti hidhatedha. Hee kosii kana mana keessa loogaa of godhii baasi. Gaafa walga'ii mana mareetti invaayit si godhu ati immoo aayidiyaa sanaan tokko isheen ollaa keenyaaf sheer godhiitti hunda isaanii fidi kottu. Jijjiirama kana tiksuudhaaf namoota yaada keenya accept hin goonee fi adeemsa keenya follow hin goone ganda kana keessaa remove waan goonuuf aktiviitii kee gadhu naan jetti. Sa'aatii 24 intarneetii irratti hidhamtee jirti. Waayifiin fuudhee haa ta'u waayifaayii fuudhee haa ta'u hin beeku. Gaafa mana keessaa burcuqqoon cabullee feelingi isaa adda jettee postu gooti. Guyyaa guyyaan aadmii koreekoo follow me saba koo jettee postu gooti. Isa ijoolleen kutaa torba biratti suuraa kaatee zaaree liyyuu kan nabbar kifirondoochi ጋር እንዴት ነን jettee postu gootu. Argitee isheen immoo suuraa hiriira nagaa keessatti kaateetu postu goote ልዩ ቀን ነበር ከህዝቤ ጋር ከለውጡ ጋር እንዴት ነን jetti. Dhuguma garuu lawuxiin